እሱም በኋላ ዘጋለሁ። አሁን ስለሞቀኝ ትንሽ ልክፈተው ልክፈተው ትንሽ። ኧረ አይከፈትም እንደዛ አባሊ ሄዳ አያዩም እናንተ አያዩማ ማንም አዎ የሰርጉ ቀን ሚዜዎችስ ቆንጆ ናቸው? ኧረ ጥሩ አይደለም። አይኑ ልግባ በዚህ ወስ ያንቺ ሚዜ ቆንጆ ናቸው? አዎ ቆንጆ ናቸው። ማሻአላህ ተባረከላህ ማሻአላህ ተባረከላህ ኡትማን ኢሳን እያፈዱን akka carratee ኔትወርክ ergadhee nan ዩቲዩብ ረሴኑ ኒሳን ቬሎ ፍለተን አርጊ ማሻአላህ በገረቢን ከናን ሲንገኤ የነካ በገወል ፉተን ኢስለቹ በገወል ፉተን ኢስለቹ ሲኒን ጀነካ እንዴ ለካ ሮዛን ሙጫ ባለቲ ጆ ባለዳ ለካ ባለ ደቡና ባሌቡና ቤኮ ስለማልገችን ፈንበል ከም jirtu fayyaa jirtanii kabajamtoota hordoftoota koo baga nagaa taatan hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Maashaallah Saidoo fayyaa adeera otoo hin jedhu jechuudha. Niitoorkiin naaf hojjetee gaafaan yuutuub irra seenu isaan achi chabbi gochaa jiru jechuudha. Gaafaan ilaalu maashaallah Roozaa baay'ee tokko irraa bareedeetii jira dhugaa rabbi jechuudha. Baay'ee tokko irraa bareedeetii jira. Agganuma kan hin jedhamne jechuudha irraa bareedee. Ready nama jaarsa erganiitii jiru guyyaa qabataniitii jiru guyyaa kamisaadhaan yoomidha kamisni yoomidha kamisa jechuun kamisni arri እንትን miti ምንድነው sanbata miti sanbata kamisa jechuun guyyaa meeqa tafaa guyyaa 5 tafaa gana achiin gaafa sana jaarsi dhaga gaafa kamisa sana jaarsi dhaqee sanaan booddee immoo isaan jaarsuma duukaadhaa gumoo akkam akka inni jedhatti akkasumatti fakkaata. Gaafa kamisaa jaarsin naqaa isaan immoo turanii akka biyya keenyatti wanti nama isaan jedhan kun maal jedhama irra dhaaba jedhama. Irra dhaaba jedhama jechuudha akka bachootitti irra dhaaba jedhama. Jaarsa ganama jaarsa erganiiti galgala jaarsa duubaa gurbaan dhaqee intala fudhatee gala. እና irra dhaaba jedhama wanna akkasii jechuudha. Egaa akkuma beekamu Saidoon Sumayyaanis jireenya keenya keessaa baatee jirti. Beezanis jireenya keenya keessaa baatee jirti. Kanaan booda namni jireenya keenya jeequ tokkollee hin jiru. Nuti walii galuu qofaadha kan inni barbaachisu jedhanii. Garuu bakki isaan itti na kofalchiisan tokko jechuudha. Mee dhugaadhuma ishee dubbadha iddoo kamitti jechuudha. Roozaan na haasoftu kan isin kofalchiistu. Roozaan na haasoftu jechuudha. Jim ani asaashi nan jaalladha waanuma isin dhibu keessaa jechuudha. Baay'een tokko betelee jechuudha yeroo ishiin Amaariffaa haasoftu bakka jedheen taayetiin ishii ilaala jechuudha. Baay'uma tokko natti tolti baay'uma tokko waan ishiin jechuudhaaf deemtu sun dhiisee waan biraa jetti jechuudha. Ishiin mi bakka akkasillee haa ta'uutii mooyyuu bakka dassi nama jedha wanti ishiin haasoftu jechuudha. Akka kunoo daa'ima jirtu miti daa'ima ganaa afaan bartuutiitti bakka dassi waan nama jedhu tokko jechuudha kan ishiin dubbattu. እና argitanii jirtu jechuudha gaafa shaambisiisa gadi bu'ee akkas qulfiin isaa banamee jiru iddoon sun cufamuu qabeetti ayi dubartoota kana hin danda'amnu mee nuti garuu hin danda'amnu mee bara argitaniirtu geeta kana keessa jedhe እዚህ ውስጥ ይገባል ሞ እንገባለን ሞ ማለት ነው jechuun ishiin gabaqaama yeroo sanatti maal isheen ibsachuu kan isheen barbaadde dubartoonni onneen dubartootaa yookiin ijji isaanii as keessa laalee jaalalaan sirraa qabamanii jechuun ni barbaaddeeti. ግን bakka das nama jedha jechuudha gaafa isheen dubbattu baay'ee tokko das nama namatti tola. እና baay'ee tokkoon gammadee maashaallah dhugaa rabbii jechuudha hedduu takka nama gammachiisa baga gammaddanii baga nama kanaa taatanii. Bargit akkuma beekamu isaan duraan nuti cidha godhachuu hin barbaannu jedhanii turanii ammas cidha baay'ee godhachuu barbaadanii yoo ta'u taane waanuma qallaalii wayiiti jedhan akka dubbatanitti akkuma dhageenyetti jechuudha waanuma qallaalii wayii godhatanii egaa ganama jaarsa erganii galgala jaarsa duukaa mucaan fudhachuu jechuudha Saidoon fudhachuu dhaqa. Lakka Roozanii mucaa baaleetii ani koo arsiini seesaa jechuudha akka warra arsii taasofti barbaaleedha. Garuu baalee fi arsii walitti dhiyoo miti walirraa fagoodha.
walitti dhiyoo natti fakkaata garuu na hin beeku dhaqees hin beeku. Bara tokko dhaquun koo nooru nan naqa gaaf tokko yoo rabbi jedhe. Gin maashaallah baay'uma tokko natti tole jechuudha. Sayyidoo baga gammadde koongiraagireeshinii Roozaayyee baga gammadde atiisii koongiraagireeshin jennee jirra. Veelloon immoo baay'uma tokko sirraa bareedee jira. እና ቻንሲ isaanii ta'e immoo veelloo natsaa arganne jedhanii jarri waan YouTube irratti nu beekaniif veelloo natsaa nu kennan jedhanii akkasuma immoo namoonni gara YouTube irraa veelloo kana ilaaltanii viidiyoo isaanii kana namni dhaggeeffatee veelloo mana veelloo kana dhaqee kireeffatee gatiin isaa hin qannasaaf jedhaniitii jiru jechuudha. Baay'ee gaariidha baay'ee namatti tola innaa immoo akkasuma deebisee guyyaa qabataniitii jiru jaarsi kan dhaqu gaafa kamisaa jedhanii gaafa kamisaa jaarsi ganama dhaqee galgala Sayidoon dhaqee Roozaa fudhatee gara manaatti jedhanii galu jechuudha. Maal jedhu yaa rabbi kee duratti nan beeka ijoollee irraanfadhe kamaale mucaan micayyoo akkasuma miti mucaan micayyoo fudhatee galee sirbaa gammadaa shubbisaa malee akkas nutti fakkaata. So bakka asii caffarraa si'u taallaa maal goona reeyyuu asii baanee baalee dhufuu hin dandeenyu. Bergit otoo as Adaamaa ta'ee dhufuun keenya waanuma noolledha hin dhufna jennee lafa dhiitaa turre. Garuu immoo isinis sargii guddaa godhachuu hin barbaannu. Jaarsuma duukaa gaafa jaarsi dhaqee waa hunda sirreesseen booda duuba dhufna dhadhee fudhanna jettanii. Egaa Roozaan galtee mana maatiitti heddi jechuudha. Akkana biyya keenyatti ilaalaa hin beektu namoonni baay'een keessaa warri gexarii keessaa jaarsi ganama dhaqaa galgala mooyyuu ilmi gaafa dhaqu kan mooyyuu walumaan illee fakkeenyaaf kan iddoo tokko taa'anii baratantu jira kan iddoo tokko taa'anii hojii hojjetantu jira kan iddoo tokko taa'anii bakka gara garaatirra kan jirantu jira jechuudha. Haa ta'u malee gaafa waan hunda guuttachuu barbaadanii jaarsa ergatu gaafa barbaadan jaarsa ergatanii akka maatiin baruu wal bira jiraachuu isaanii akka maatiin baruu barbaadan intalittiin dhattee warratti galtii sanaan booda ganama jaarsi dhaqee galgala immoo gurbaan akka waan gana takkaa waliin beekne meeshaan sana dura mee wal wajjin turane sana dura mee waa meeqa balleessanii waa meeqa tolchanii waa meeqa keessa badanii waa meeqa baballeessaa bahanii jechuudha. Jaarsa ergu sana booddee gaafa jaarsa erganii ni galti ishii warra ishiititti galtee raawwattee akka waan ganaa fuudhu jechuudha. Akkuma sobdee siimee dura mees wajjinumaan turte akka waan mana kireeffattee turte kophaa ishii turte har'a ganaa isa biratti galtuutitti warratti galtii jaarsi ganama hin dhaqaa galgala immoo inni dhaqee fuudhee gala jechuudha akkuma haaratti. Haadha ta'u eenyu doobsitu isin Sayidoo fi Roozaan akkas jechuu barbaade osoo hin taane aadaa akkas jechuu barbaade tokko.